Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu jalqabaatti yeroo dabru oduun jalqabaa. Duulli saamicha lafaa fi daangaa Oromiyaa cimee itti fufee jira. Kallattii garaagaraatiin tarkaanfiin daangaa Oromiyaa ce'anii saamicha lafaa raawwatuun magaalaa irratti ijaaru cimee kan itti fufe akka ta'e jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa yaada kennanii jiru. Akkasumas namoonni garaagaraatii fi qaamoleen garaagaraa gocha imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobiitti argamu lafa Oromiyaa naannoo Somaalee jala galchuun ibsa irratti baasee balaaleffatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna isiniin kenna oduun itti aanu. Oduu olmaa Oromiyaati waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo kan argate akka ta'e beeksisee jira. Bakkoota garaagaraatti haleellaa mooraalee waraana mootummaatii fi waraana mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa kan argate akka ta'e ibsee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo kana raawwataa jirutti mootummaan immoo waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa qulqulleessinee jirra. Naannoon Oromiyaa nagaa loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatanii jiru. Jechuun guyyaa sadii dura ibsa baasee ture yeroo ta'utti waraanni bilisummaa Oromoo immoo kun soba jechuudhaan nuti hojiin agarsiisaa jirra jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanas qabna isiniin kenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Bara imbaasiin lafa naannoo tokko jala baasuun naannoo biraa jala galchu. Bara imbaasiin daangaa lafa naannolee murteessu keessa jirra. Bara imbaasiin heera mootummaa cabsuudhaan daangaa naannolee sararu keessa jirra jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e saamichi lafa daangaa Oromiyaa kallattii garaagaraatiin cimee itti fufee jira. Kallattii baha Oromiyaatiin godina Harargee baha aanaa Baabbileetti mootummaan naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee kiiloomeetira 60 gara naannoo Oromiyaa seenee uummata irraa buqqisee magaalaa ijaaraa jira jedhamee jira. Naannoo Oromiyaa cabsanii seenuun kiiloomeetira 60 ol dhufuun magaalaa Baabbilee irraa gama bitaatti kiiloomeetira 8 fagaatuun magaalaa haaraa ijaaraa jiru jedhamee jira. Jiraattonni yaada kana kennan dubbii hamtuutu harkaa nu qaba quba nu qabaadhaa jechuudhaan uummata Oromootiifis waamicha taasisanii jiru. Duulli kun immoo qindoomina mootummoota naannoleetii fi mootummaa federaalaatiin akka ta'e shakkuu isaanii jiraattonni yaada kennaniin ibsanii jiru. Kan kana mirkaneessu immoo gocha imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru akka ta'es kan dubbatan yoo ta'u. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru caasaa haaraa naannoo Somaalee lafa Oromiyaa irratti labsate deeggaree labsii baasee ture. Akkasumas lammiilee Somaalee affeeruudhaan yookaan waamicha taasisuudhaan caaseffama bulchiinsa haaraadhaan lafa haaraa argattanii jirtu baga gammaddan jechuudhaan jajjabeessaa kan ture yoo ta'u har'as ibsa dogongoraa ibsa sirreeffamaa jechuudhaan qabatee gadi bahee jira. Imbaasichi guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 19/2025 lafa Oromiyaa kan ta'e aanaa gurraa dhaamolee lafa naannoo Somaalee fakkeessuun aanaan gurraa dhaamolee lafa Oromiyaa ta'uu osoo beeku kan mootummaan naannoo Somaalee godina gurraa dhaamolee jedhee moggaafate deeggaree ibsa erga baasee booda kaleessa deebisee haqee ture. Har'as irra deebi'uun dogongora biraa hojjetee jira. Har'a dogongora hojjeteen gurraa dhaamolee kan naannoo Oromiyaa keessa jiru akka waan naannoo Somaalee keessa jirtutti ibsuun sirreeffama jedhee ibsa dogongoraa biroo qabatee gadi bahee jira. Kun immoo itti yaadee burjaajii uumuuf akka ta'e waan irraa mul'atu akka ta'es qaamoleen garaagaraa himaa jiru yookaan ibsaa jiru. Akkasumas hojii burjaajii inni hojjetaa jiru kanaan qaamoleen garaagaraa balaaleffatanii jiru. Gurraa dhaamolee guutuutti lafa Oromiyaa ta'ee osoo jiru imbaasiin Itoophiyaa dubbii waliin dhahuu fi hojii uummata burjaajessutti bobba'uu isaatiin cimee balaaleffatamee jira. Gara biraatiin immoo hidhattoonni naannoo Somaalee hanga funyaanii hidhatan yeroo irraa gara yerootti daangaa Oromiyaa ce'uudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa turaniin namoota nagaa hedduu qe'ee isaanii irraa buqqisaa kan turan akka ta'ee fi yoo xiqqaate kiiloomeetira 20 daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun lafa qabataa kan jiran akka ta'es jiraattonni himanii jiru. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa turee fi saamicha lafaa hidhattoota mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramaniin taasifamaa jiru kana akka dhaabsisu yeroo gara yerootti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaallee gaafatamaa turus deebiin osoo hin argamin hanga har'aa turee jira. Ammas jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa rakkoo kana furuu akka qaban gaafatanii jiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaraman daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii lafa qabatan lafa Oromiyaa gadhiisanii akka ba'an taasisuun akka isaanirraa eeggamus hubachiisanii jiru.
Akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatee hidhattoota kana naannoo Oromiyaa keessaa akka baasu waamicha taasisanii jiru. Oduun itti aanu Amnesty International Itiyoophiyaan labsii waldaalee siiviilii fooyyessuuf karoorfatte yookaan fooyyessuuf deemtu akka dhiistu gaafatee jira. Sababni isaas wixinichi sochii waldaalee danqa jedhee jira. Dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International Itiyoophiyaa labsii waldaalee hawaasa siiviilii fooyyessuuf yaada dhiyeessite hatantamaan akka dhiistu aangaa'ota Itiyoophiyaatiif waamicha dhiyeessee jira. Labsiin kun yoo ragga'e fooyya'insa haara'umsa seera waldaa hawaasa siiviilii adeemsa ulfaataan argame duubatti deebisuun sochii isaanii guutumaan guututti cufuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Amnesty International ibsa hagayya 18 baaseen ministeerri haqaa Itiyoophiyaa adeemsa fooyya'insaa kana karaa iccitii ta'een qaamolee mootummaa waliin hidhata qaban qofa gidduutti daangessee gaggeessuu isaas komatee jira. Akkasumas yaadonni dhiyaatan hojmaanni abbaa irree daran dabalaa jiraachuu kan bakka bu'u ta'uu akeekkachiisuun michoonni misooma Itiyoophiyaa biyyattiin jijjiirama kana akka dhaabdu dhiibbaa akka godhan waamicha taasisee jira. Oduun itti aanu daandiin qilleensa Itiyoophiyaa balalii biyya keessaa addaan kutuu beeksisee jira. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa ibsa baaseen sababa haala qilleensaa hamaa ta'een balaliin biyya keessaa hedduun adda cituu himee jira. Haalli qilleensa biyya keessaa har'a hurriidhaan kan guutame waan ta'eef balalii biyya keessaa hedduu gufachiisee jira jedhee jira. Naannoo buufataalee keenya muraasa keessatti haalli qilleensaa wal fakkaatan waan mudateef balaliin hedduun adda cituu daandiin qilleensaa beeksisee jira. Haalli qilleensaa biyya keessaa akkuma fooyya'een balaliin kan jalqabu akka ta'es beeksisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Cimsee itti fufuun haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun immoo injifannoo gagabbataa argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa akkasumas baha Oromiyaatti fi giddugala Oromiyaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi akkasumas mooraa fi buufata waraana mootummaa hedduu hojiin ala taasisuus beeksisee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen mooraa humnoota mootummaa tokko guutumaan guututti kan barbadeesse akka ta'ee fi haleellaa raawwate kanaanis loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan kan adabe akka ta'ee fi meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa fufteedhaan humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti kan fufe yoo ta'u haleellaa guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 19/2025 Wallagga bahaa aanaa Saasiggaa ganda Goondee jedhamutti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii ganda Goondee jedhamu kanatti fudhateen waajjira yookaan buufata kaabinoota mootummaa guutumaan guututti hojiin ala kan taasise akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas haleellaa raawwate kaneen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan akka adabe beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggara aanaa Toletti guyyaa kaleessaa galgaleessuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti akka raawwate beeksisee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa aanaa Tolee magaalaa Abeebetti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikate akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Bahaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo kan argate akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Guyyaa tokko dura jechuun hagayya 18/2025 Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boroo ganda Luudichaa jedhamu keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaatiin mootummaanis Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwateen waraana bilisummaa Oromoo guutumaan guututti Oromiyaa keessa kan qulqulleesse akka ta'e ifoomsee jira. Tarkaanfii loltoota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhateen waraana bilisummaa Oromoo guutumaan guututti Oromiyaa keessaa balleessuun Oromiyaan nagaa taate jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kan kennatan akka ta'e akkasumas aanaa tokko qofarraa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 100 ol ta'an harka kan kennatan yookaan immoo harka kennatu isaanii guyyaa sadiiroo labsee ture. Isaan gamanaan labsii kana yoo labsanitti waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo irratti argatu mirkaneessisiisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo
Ibsi mootummaan gama isaatii baase kun ibsa ololaa kan burjaajii uumuuf raawwatame malee dhugaa lafarra jirtu kan agarsiisu miti jechuudhaan haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu kan baduu miti sadarkaa baduu bira dabree jira. Yeroo ammaa kanatti guutuu Oromiyaatti wal horee dagaagee bosonni Oromiyaa guutuun miseensa waraana bilisummaa Oromootiin guutamee tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti fudhataa jiru humna mootummaatii ol ta'uu kan mirkanaa'e. Kun immoo dhugaa aduun itti baate kan uummanni Oromoo guutuun beeku. Mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo guutumaan guututti Oromiyaa keessaa qulqullaa'ee jechuu irra yookaan bade jechuu irra waraanni bilisummaa Oromoo wal horee dagaagee humna kiyyaa ol ta'e jedhee osoo ibsa baasee irra fudhatama qaba jedhee jira. Oduun inni itti aanu miseensonni waraana mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa humnoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'ee fi waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisee simataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyoota dabran kana kibba Oromiyaa, giddugala Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa irraa miseensonni waraana mootummaa hedduun hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti araara buusuuf yaaliin taasisaa jiru mallattoo gaafii jala galuu ibsuudhaan waraana Raashiyaa fi Yuukireen furuun rakkisaadha jedhee jira. Doonaald Tiraamp Raashiyaa fi Yuukireen wajjin haasaa taasisuun booda biyyoonni lameen wal arganii waraana kana dhaabuuf akka waliin mari'atan waamicha taasise waajjirri mootummaa Raashiyaa Kremlin kufaa taasisee jira. Tiraamp waamicha kana kan dhiyeessan Puutiin torban darbe Alaaskaatti akkasumas hooggantoota addunyaa torbaa fi Vilaadimir Zelenskii ammoo Waayit Haawusitti waamanii wiixata darbe erga mariisanii booda. Doonaald Tiraamp lola biyyoota lameenii kana furuun rakkisaadha kan jedhe yoo ta'u, pirezidaantiin Raashiyaallee waraana kana dhaabuuf fedhii kan hin qabne akka ta'e dubbatee jira. Akkasumas waa'ee pirezidaantii Puutiin torbaanota dhufan keessatti waan barru ta'a. Waliigalteef fedhii agarsiisuu dhiisutu mala. Akkas taanaan Puutiin haala hamatu isa eeggata jechuudhaan Doonaald Tiraamp dabalanii dubbatanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nuu tura.